zajaa qaba mana qabsootii zajaa qaba mana wadaajaatii zajaa qaba mana sheekotiitii zajaa qaba si gale hay bar mucaan kun Kadiir Martuu kun harkisaa rabbi ni bal'ise sammuu bal'oo kennee fi alhamdulillah si gale bakki inni irraa jazaan qabne hin jiru jechuu si gale ibn akka kitaabul jismitti illee jazaanu biraa qabaa jechuu si gale jazaanu biraa qaba kitaabul jismi jennaan aboo gurbaan kitaaba haatu sun kitaaba fuudhu saayibtichi hiyya sun akka kitaabul jismi na jalaan fuune gaa oromooti jequmana qaba addaanii sidduun kitaabul jismi kitaaba sheekka abbutaa ta'uu akkana jalaan fuune gaa hadara وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا جان دفتن عندي كيسانو جند سياسة راهي حقا قبا جندس أمنت الرا حقا قبا جند مال الرا حقا قبا جند هند الرا حقا قبا جتشو خدير سيغلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي ففجأسا إلي شيخ جا أمريكانا يدا سيغلي هاي مالتا تنسى نمو ممويدني بو تيك توك سنتو يسن روياكم mana maratu santu sirroya khayo haaso itti daqiiqa shamboo dawgichi rabaate narke barakaan qabdu meeshaan chaayinaa hundini tiktok sanan sanuma fin jibba male sila akka namaati namni tiktok jira beeta sigale tiktok jira namni ni akka namaati fi garuu barakaan qabu ati haaso itti gabbuunaan viidiyoon kutte siduuba yaada feete haasai yaada ijaara haasai diiga haasai maal haasai khutte yosi jala jolle warabdu su warabdi male wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abonin jalqaba maal to isin jarjarsin jalqaba share goda dafaati invite goda walida dabarsa way maal tatansa hay uzun share gotani invite gotani to walida dabarsini jalqabinkum mal sigale jalqabinkum mal ha هيه إيجل كبيجت تنجا قالي لمي في دعوتو في خبجون دركمانين جل كبا إسنار كان شير إنفايت قدادا وليد الدبر سارة الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا في جالتم توتا دعوتو تا فيسبوك شيك أبوتا هندكي سنمو بغانا غاندفتن أركم بيكمو ودا قدا قادي سخينياتو ندرا dhukkubsatee gachiisee jechuudha odaa guddaa jaanan sigalee Kadiir Martuu ka isin xiqqeessitanii artii jettanii gaddeebiftan kana miti namni kun nama gartee waa hunda rabbi ijoollummaan kenneef sigalee ilma harramoohu boorana beekanii jette oromoon goorannoo jechuudha laal wanta xiqqoo keessatti beekanii jaan gartee horma gartee harramoohu taa'u sigalee gartee namni kun nama gartee urmiin isaa xiqqoodha garuu yaanni isaa gartee gaafa aadamsan warra gaafa dabreessanii wajjin manguddoota keenya hayyoota keenya jaarrabbaa gadaafa rabbi wa rahmatullahi waaqoo guutuu fa taaddasaa birruu fa sigale abbishee garbaa abdii isaa gaafa wajji warra yaanni isaa wal dorgomuu jechuudha gartee nama kana kanaan nurra gachiise odaatu nurra gachiise wanniin jeef sababa kanaaf mee osooniin dura dubbii Kadiir Martuutti seenin namni naman galatoonfanne ilma namaati miti obboleessa keenya tokko yaadataa Juneedi sigalle yaadataa Juneedi tokko galatoonfachuu barbaada jechuudha tujjaarri hedduudha beekadha namni qabeenya qabu hedduu dhugaan siyyama garuu khawaa kennatu nama qubaan lakkaamu jechuudha san keessaa yaadataa Juneedi kun nama hangafaati jechuudha nama hangafaati jechuudha rabbiin tokkichi baguma gurbaa kana nu keessaa uumeeyu ummata Harargee kanarra guddaa keessattuu Harargee tan gosaa fi gandaan diiganii fixaniiti akka namni ibidda walirraan fudhanne godhan osoo gurbaa tokkichaa kana rabbi as keessa kaa'u baate ummatuma kana uni jaalata rabbiin gurbuma kana keessa uumuun hin beekee sigale qooda walii kaa'u qabna walitti hinaafuu wal waanyuu hin qabnu sigale ka kenneeni kennatte rabbi bakka gartee
xiqqoo osoon hin ta'in guddoo san baafte tasanirra guddoo rabbii qaba rabbi si haa kennu jaani boo yaada isaaniis si galee hulaan hundi si yaa banamtu jaan boo hay walii qudda si galee abbootii qabeenyaa meeqaatu gartee sharmuuxaa miliyoona 3 barreessa farshoo quufee si galee kakkanaa kunis abbuma qabeenya Oromoo jaamaa beekadhu garuu abbootiin qabeenyaa waliin maqaa fuutee jechuudha keessattuu ani ilma Harargeeti sirrittiin beeka ummata Harargee kana gosaa fi gandaan adda diiganii fixanii holayyiin asirraa rabbiin kara qabe takka si galee gandaa fi kanaan adda diiganii gosaan adda fixaniiti osoo gurbaan tokkicha kana rabbi nu keessa fiduu baate goofandii keessa namni waa darbu hin jiru jechuudha si galee rabbi nu keessa haa tursiisu rabbi nu keessatti haa dhiisu jaa yaadata kana du'aa'ii godha si galee reeffa jaarraa abbaa gadarraa eegalii rabbi rahmataa godhuufi namni biyyan nuu galche gurbaa kana seenaa Oromoon gaa seenaa waliin himtu waliifis hin quudhitu si galee olii wal fuudhuu oliis wal kaasuu hin beeynu si galee osoon asii inni gartee isa kana dhiifneeti bakka biroo dhaynee roobnaa jechuudha reeffa jaarraa abbaa gadaa namni gartee biyya galche yaadataa Junayidiiti jechuudha silaa osoo gurbaa kana rabbi nu keessaan fiduu baate maal taana asumarraa dhaabbattee ilaaluun dirqama jechuudha nama tokko beeke osoo jiruuti dhugaasaa himtaaf si galee dhugaasaa himtaaf nama gartee hanga yaadataan dalaginiini goota keenya yaa abbaa qabeenya abbaa hiyyeessaa jennee dhiichisuu turree jechuudha yaadataan takkaa waadaa seenee waan san kennuun dhiifne jechuudha abbootii qabeenyaa kan abbaa miskiinaa maarree miskiinaa jee gartee ijoollee walaloo katabdu tanatti adaamaa tanatti hiruu ture hundi irra guddaa waada gala malee gartee ka kenne ka hujiin kenne garree jechuudha yoo yaadataa kana ta'e malee artisti Ali Birraa isaa tokko sitti awwaale halloo daawwee akkasitti awwaale mee gaalaali si galee ilmi beeki dura gandarraa ol ka'a artii Oromoo warra gartee Oromoo tana dammeeyse ganda kana kan gosaan facaasan keessa rabbiin Harargee jaalachuu gurbuma kana keessaan gartee arkamsiisuudhaani naagalte dhugaan siimaan si galee osoo inni jiraatu baatee namni waa walafaan buusun jiruun siin je gostame miitirkishoo miilliyyoo jaan si galee gurbaa saanfila biyya galesan fakkatti inni Harargee diigee kutanii beeytan gandummaadhaan si galee gosummaadhaan si galee so namni gartee gosummaa wanni osoo hin qabne gartee ummata Harargee kana wali qabee afaan tokko godhe gurbaa kana jabeeffadha lal namni kun xiqqoo rakkama si galee amma ijoolleen qabeenya qabdu Harargee tanii nan beeku tujjaarran doolaaraan taphattu si galee oolumeyni isaanii Dubaay Las Vegas Mali si galee vaakeeshina kana gartee vaakeeshina kana biyya gurguddorra deemtu tayoo wanni isin tikeetaan murattu wanni isaan tikeetaan muratanu miskiina Harargee kana nyaachisuu dandeessu taqarshii takkan kennineen beekaa jechuudha tujjaarri yaadataa qofan seen Harargee la tujjaara akka qabna si galee garuu hawaa kennu gurbaa kana qofaa jechuudha tanaaf inni qoftiin mul'ata rabbi isaa haa mul'isu akka gaara mul'ataa sanitti jenneeti du'aa goonaafi jechuudha akka ilma sabatti akka ilma ollatti akka ilma gandatti akka ilma foonitti akka ilma Oromootti itti aansuun akka ilma Itoophiyaatti rabbi gartee ulumaan isaa adeemu jennee wanni du'aa goonuuf kana jechuudha itti aansuudhaan artiin Oromootun namoota akkanaa ka garaa laafuuf malee jaarmeen qabdu artii facaatu artiin saba biraa hoominiiti qabdi memma eenyu ka diraamaa abbaa Kharruufaa wajji dalaguu ture san kan dhiyoo tana OMN hundi poosti godhuu ture san
خادراما دلقوسا مقاسانا بالرئيس خينيو مخا ركوبساتو خليني سا ركوبساتو سن خم بي سي اللين قباسي سن سيقالي osoo gartee community qabaatani osoo buusii qabaatani osoo wal dhagahuu qabaatani sigale osoo gartee duraan community qabaatani arra gartee artistoonni oromoo xiqqaate kun ganda keessa jimaa nyaata kun hoteela keessa farshoo dhuga sigale kaan asitti waraananii ajjeesan kaan ichi dhagaam jimaa jala qoomanii jeesanii waay artii abaluutu barmaarre waan akhima okay artii eenyu khadii hootana ibrooshe eenyuti kha dilchorra hospitaala rakhisha san keessa du'edirda kharargeeyo waan akhima mun dhabe maalif artiin tu wal quban qabduu jechu namni bar single songi wallee takka bicha singilii takka baaseeti artistoonni habashaa kumbar Los Angeles fi makiinaa bitatanii itti bitanii oofanii bar maalif jaarmee qaban nutukunu abaawo jaa kuunsha maarre jaa kun mitirkisho jaa artiin tun gartee namaa kiishaa qabaa jechu rakkoo tee artii teenyaa guutuu artii jechuun ka ummataa jechu خافون دفتني واللسافي أباون دفتني واللسافي بدادين دفني واللسافي جتشو أرتي جتشون كأمتها جتشو ونقول نونقل جتشو يو أرتين خينيا توكو خارا أباو دي غروغندا بلودا كي غنتودا يو خمار دي غروبية دا كي أغر سيسا قودا تي أي غنتودا سيقل أولي نقا غلطومي درزا أولي نقا سيقل dhiyoota dhukkubsateeti yaa oromooti yana gargaara amata meeqa artii keessa jira namni suni beek amata 20 fi 30 artii keessa jira beek namni bara amata 20 miti wallees daqiiqaa 20 tiini Ameerika Awurooppaa maalirra oofaniin sinje sigale ijaaraminsan qabnu jechu ijaaraminsi keenya hundinu siyaasatti hidhame maaliif akkas ta'e wanni keenya hundi artirratti hundoyti jechu oromoon haga amma kitaaba barreessu eegale malee afoolaani sagantaa walit dabarsaa as gahe afoola kana eenyu artii keessaani sigale amma fakkeenyaaf artiist Adam Haruun fudhadhu artiist Adam Haruun fudhadhu michuu baay'een qabaalii xabiiftuutti irraa jee Harargeerraa eegale oromiyaa tana guutuu akka walitti godheete akka kitaaba wallee takkitti san keessa kitaaba guutuu lafa kaayee jechu afoolaani waa walit dabarsuu ture sigalee oromoon jettee artiin tun akkasiini gartee dildila nuu taatee arra gartee afaan oromoo ka dubbatamu hanga PhD tti kan gartee barattoonni ittiin dalaguu ture kana artiin kun sadarkaa tana gayuudhaaf sigalee wanni isaan keessan darbin hin jiru jechu wanni isaan keessan darbin hin jiru jechu jireenya gaarii takkaa jiraataniin beekan sigale takka agartee bultii gaarii godhatanii bulaniin beekan mana bareedaa jaarratanii keessa galaniin beekan makiinaa bareedduu oofaniin beekan sigale soo saba kanaafi jechu Qadiir martuu dhufne imaanaa gooytaa imaanaa meenun diigin ilmi namaa wallee takkitti saniin addunyaa tana rooraasee ture jechu maallaqa eenyu ol Teedii Afroo kan arra gartee akka nu gusan laalamu kana sigale kanaa ol maallaqa harkatee jechu maallaqa san osoon kanaa naafima geessu osoon kana kennu osoon ka hidhameen gaafatu osoon ju'uuti makiinaatti gurguree jechu osoon oromoo guutuu baasu makiinaa manaa tan gaafa namni makiinaa manaa gurraanuun dhaga'ee makiinaa manaa qabaachuu ture Qadiir Martuu abba feete gaafa sigale makiinaa manaa sababa sani gurgure oromoo jecha gurgure sigale osoon artii kana hidhaa baasu osoon kanarraa kiraa kafalu osoon kana wajji nyaata nyaatu osoon kanarraa laaqana kafalu siidirraa waan harkate san zeero deebisee jechuudha sigale osoo kumateedii Afroo kana walirra kaayyate arra biyya tana hin jiru jechuudha xiyyaaraan deemee wallaa namaa jechuudha sigale
saba kanaaf yoo anaa dabartee wanni saba kanaatirraa gartee duuba kaayyadhu hin jirtu jee nama saba kanaaf kenne jechuu Qadiir Martuu jechuu dabarsi. Artistoota Oromoo dabalatee artistoonni guutuun miseensa OPDOti. Paaspoortii OPDOti hiishaa qabaachuu turan jechuudha. Namni paaspoortii OPDO abaddan hin fudhadhu jee dide abba feete gaafadhu Qadiir Martuu qofa. Artistii feete gaafadhu. Hin fudhadhu. Hin barbaadu. Sigale. Je'ee namni didee abbaa duulaa dura dhaabbatee haadhatee tiimi jee likki tiimi. Abbaa duulaa nama lubbuun jiru gaafadha abbaan feetan. Sigale. Itti hime artisti Qadiir Martuuti jechuudha. Sigale. Ichi keessa taa'ee dhaaba miseensaa tahee namni gartee saba kanaaf dalagaa ture. Ifiif gartee akka dungu'oo baqee akka shaamaa baqee dukkana ibsee ka gartee as nu baase Qadiir Martuu ta'uu dagachuun nurra hin jiru jechuudha. Qadiir Martuu ta'uu dagachuun nurra hin jiru. Oromoon guyyaa duuni qofa walii bo'oo miti. Guyyaa duuni qofa walii bo'oo miti. Artii keenya kana haa qabsorraa isa fuudhu fudhachiisuu beekuu danda'u qabna. Bara abbootiin gadaatii fi abbootiin amantiitiif manguddoon teenyatuun wanni rabbi nu keessatti uumeef mucaa kana qabanii kootu qabsoo itti sigahaa jedhanii intala bareedduu takka sigale. Ta'isii ilaaltee lafa laallee tana fuutee jala keessa mana bareedaa tokko bittee makiinaa bareedduu takka harka keessa raahaa godhi taa'imma ilmaan itti guddifte sigale. Abbaa duularraa lola eegaltee amma kunu ilaa hanga irratti numa loltaa sigahaa jechuun sigale. Dakarraa lola eegalte waan ta'eef amma hafuura fudhadhuu sigale. Amma hafuura fudhadhuu jechuuniitu nurra jira jechuu kasabatti. Yaadataan mana haakimaatirraa cufe. Ati immoo jireenya isaarraa cufu qabda anaa fi ati sigale. Oromummaan biyya alaatu hin jirtu doolaara laman godhin doolaara takka bichaa yoo wali buufne Qadiir Martuutiin artii Oromoo irraa jijjiiruu dandeenya wallahi. Yoo maallaqni kun seeraan qabamee sirnaan qabamee akkasitti harka dhaqe. Bar waamichi kunnumaatu akka yaada kiyyatti ozoon Qadiir qofaan taane artii Oromoo guutuuf ta'uu qabaan jaabar. Artistoonni Oromoo tokko bar jireenya hin qabanii bar. Waan huccuu asii khireeffatee viidiyoo irraa utaalaa waan jireenya gaarii jiraatan sitti fakkaatin keessaan dhufanii sibbuwan. Aboo rabbii yaaboo waan hojii ol baanee yoo dubbanne qaanii siin jira. Artistootuma Oromoo kanaa ijaaru. Buusii buufachuu qaban, koominiitii qabaachuu qaban, takophaa. Hay. Barbo amaarri bar amma amaarummaan isin arrabsitan kun bar Finfinnee keessa hoggii du'e bar artistoonni kun bakka tiraantira bakka artistoota janiiti bakka itti awwaalan qabanii bar. Mana tiraantira kophaa guddaa qabanii bar kan dhaqanitti walii bu'an. Keenya tokko ni qaba. Muka jala tattaanii mi bu'a isaanii. Eenyutti abo muka jalaa maal go bara artisti abaluutti muka ulaa isaanii dura bira tattaanii. Amaaduu yoo tokko du'e filmii dalaguu haa ta'u hawallee baasuu haa ta'u artii keessatti hirmaate hundinuu bakka kabajaan geeffamuu qaba bar. Bakka maatii fi firaa fi jaalattoonni isaa hundi dhaqanii boohaniif qaba bar. Beeytaa akkasii. Finfinnuma tana keessa. Keenya garuu muka jala sharaa dhaabanii tafoosha. Eenyu deemoo hay artiin du'e ganda keessaa maal godhu? Artiin bakka qaba. Biyya tanarraa qooda qaba. Biyya gartee keessa du'e sanirraa qooda qaba. Saba keessaa du'e sanirraa qooda qaba. So saniifuu laal if ijaaruu dandayu
artistoonni Oromoo kunis khajirtan kun warra isin dura dabrerraa fakkeenya godhattanii if ijaara. Sigale. Nama ifi jiraateetu artiin teenya tokko ifi jiraatteen beektu nuuf jiraachuu jirti. Hawaasni Oromoo kun nama akkasii beeku. Mee nama Oromoo lafa tokko ha Oromoo irraa milkaa'e mee abbalu naan jime. Jaarraa abbaa gadarraa qabi. Waaqoo guuturraa qabi. Arra waaqoo guutuu yoo dubbatte boskiin dhibba meeqaa siyya. Eega inni du'ee make sure godhatan. Jaarraa abbaa gadaa yoo dubbatte meeqaa boskiin siyya ala. Kamitti anshaashanii eega inni du'ee awwaalamee make sure godhatanii isaan dhaadatu sitti qoma baasanii sitti asiyanii. Nama osoon jiruu dhaadadhuun. Sigale. Ummanni keenya gartee hayyoota fiitii fi artistoota fiitii fi namoota gartee sigale. Namoota mul'atoo kana tursiifachuu beekuu qabna sigale. Danda'uu qabna. Hacaaluu hundee isaa osoon inni hin dura mana fudhatte badamaarree bada miitirqishoo meekaappii dibatte miitirqishoo gurbaa nyaataa dhugaatii wallaalchifne gaafa inni duummoo goonni akka isaan jiru qamisa tolfattanii wuy sigale. Akkanan ta'in abbulee yakki mee xiqqoo tasgabbaawa ummanni keenya tasgabbaawa. Namni artiin kun beeki namni walaloo as keessa qabachuu danda'u waa meeqa si dura arka waa meeqa laalee arka fageessee yaada sigale. So saniifu artistootuma keenya maqaa Khadiir Martuu kanaan artistu waldaya artistoota Oromoo jennee dhaabnee artistootuma keenyaafuu dirmachuu qabna. Nama meeqaatu sadaqaa kadhachuu qaanfatee saayibni kiraarraa kafalu jira Finfinnuma tanatti Adaamuma tanatti. Arrakam bilisoomne jettee ati lafa dhiittu. Sigale. Wallahi artii khiraaf irraa kafalu hin dandeenyeen beeku. Wallahi rabbiin siqa. Kanam saayibni khiraa irraa kafalu. Haga arratti. Ati goota kiyyeettee profaayila godhattee isaan taa'u jirtu garuu. Gaafa inni du'ee gaafa inni hospitaala gale masaareetti TikTok irraa iyyan. Takka Facebook irraa iyyina. Sigale. Saniifu artistoonni keenyalleen if ilaala ummanni keenyalleen if ilaala. Khadiir Martuu amma wallaansa yeroo dheeraa barbaachisa. Yaadataa Junayd galatoomu wallaansa matti jiru kanarraa cufe malee wallaansa yeroo dheeraatii miti. Understand godha. Wallaansa yeroo dheeraa saba inni akka dhukkubsateef kanaa wallaannachuu qaba. Even social media kanallee akkam fayyadamne warri itti dhiyaatan irraa dhorkuu irraa cufu sammuun isaa relax gootu boqonnaa fudhattu sigale. Waan gaggaarii itti himu inni Oromoorraa waan gaarii bar Oromoo wal taate bar Oromoo walii galte bar Oromoon araaramte bar Oromoo wal ajjeesuu dhiifte bar Oromoo wal buqqisuu dhiifte bar Oromoo wal gudeeduu dhiifte jettee yootti himte irra wallaanama. Sigale. Isa birate isa khaan gabbuutee khaan olkaaf mataan isaanii jeeqamaa jechuudha. Warri isa dhiyaatanilleen warri itti dawwaltanilleen kan rabbi irra halkanii guyyaa gowwaa hunda gowwittii hunda rabbi telefoona harka guuteef qalalalahu maarree maal sii godha isa dawwaluun akkaataa inni kun itti tasgabbaa'u irratti yoo hojjenne irra isa kana gargaarraa jechuudha. Irra isa kana gargaaru jirra jechuudha. Saniifu obboleessi keenya yaadataan haa galatu. Waan kanarraa baase jireenyi isaa hafuul dura akkamii namni sun osoonuma asii miidiyaarraa nuti garru osuma goota keenya jettanii ilillee hartanii fi nyaadhamee dhume akkas ta'e wayi takkaa jiruu mucaa kana akkamii inni kun nama arti jechuun akka waan birootti namuma akka kiyyaa fi keetii bar namuma jireenya fedhu nama jaartii bareedduu fedhu ilmoo bareedduu fedhu dhungatuu fedhu ergatuu fedhu ilmoos makiinallee makiinaa gaarii bakka gaarii ciisuu fedhu jechuudha. Arti oggii jawwaan gartee waan biroo sitti hin fakkaatin. Fedhii naa fi ati qabnu hundaa'uu ni qaba jechuudha.
Meena ma kana dhiiroo akkamitti itti siinee gargaaraa namni jeeni jira hanga inni kallorra dhaqee kufutti. Sigale. Isaa rakkinarraa akka wirjuu kana bar Michael Johnson nuu ta'e ilaala akka wirjuu jennee harka dhowwinaafi jechuu jala tetteenya. Isa waatu wirgodhammoo. Sigale. Yaa obboleeyyan kiyya mee dammaqaa. Dammaqaame. Nama eega du'e faarsuu eega du'e manra godhuu. Sigale. Dura kana artistootuma keenya kana irratti illee bobba'uu dhiisu hayyoota keenya irratti illee bobba'uu dhiisu mee hawaasa naamusa qabu hawaasa adaba qabu hawaasa wal dhagayu haa taanu. Sigale. Yoo wal hin dhageenye yoo beekaa kee hin dhageeffanne yoo dhukkubsataa kee wallaanne wanni ati wal dhufeenyi oromummaan mileennitti hin dhaadannu mee. Sigale. Hayyoonni keenya hundi garaa hidhateen bar warri arra qabsoo Oromoorraa fayyadamu jiru fakkeessituu qofa. Warra gartee hulaa cufatee qaawaan qabsaa'ota laaluu tureetu arra bar aangoo gurguddoorra jira. Qabeenyaan bakka gurguddoo jira. Mee namuma mee qabsuma qeeroo tana fudhadhu mee tanuma dheengadda beetu tana. Mee namni qeerummaan biyya dhumte sun anjoollee garaan baqayxee mar'imaan keessaa bahanii haga ammaa haadha abbaa wallaanu jiraniin beeka. Kanarra gartee faarsee bulaan kijibaan fakkeessituun kun Finfinnee mana meeqa sossoosu. Kun Dubaayitti faxara nyaatu. Warri dheengadda wayyaanee wajji qeeroo irratti informeeshina kennuu tureetu itti fayyadamu jira jechuudha. Mee qabsummaan Oromootun abaarsa wayii qabdi moo maali? Takkanuma namuma ni qabsaawee jaan karraa milkaa'e hin garre. Sigale. Mee abaluma ji. Namuma ni qabsaawee jaan karraa milkaa'e abaluun milkaa'e naan jiru. Maqaasaa tokko naa hin jiru. Cufti asumaa sadaqaa fakkeessituma sadaqaa kadhataa jechuudha. Maaliif akkanaa maaltu nu tuqee ajaa'iba natti ta'u jira maal dhiiroo maaluma taanee abaarsa wayii qabnamu. Sigale. Oromoon kun kuush jangaa kuush faan Fir'oon irraa dhufe dhiiroo Muusaa faan nu abaare moo Nabi Musee fa'a isaaniin nu abaare moo maaluma taana namnummaan saba kanaaf gartee wanna ta'e gartee dhiiga dhugaa ture. Fincaan dhugaa ture namuma duraa milkaa'e hin garre. Mee namummaa ati beektu Jawaaruma mamma akkana fudhadhu. Amma gartee namni takkaa qabsoo Oromootiif ala buleen beeku. Arihee Awurooppaa keessa deddeemaa jechuudha. Mee maalirraa milkaa'e? Soosaniifuu maal taanees mee if laala. Artistoota Oromoo kana laalame. Sigale. Artistootuma Oromoo kana laala. Hin jiru. Dheengadda akkasitti gartee wayyaanee dura dhaabbatanii cafaqamanii hidhamanii qeeroo kaasanii paawura ta'anii fi maal ta'anii fi wuyyaanii jijjiirama kanaas fida waa takka kunu arra. Arra silaa Qadiir martuu mee nama goofandimii kadhannuuf hime qabsoo inni keessa kutanii beeytan waan wayyaaneen isarra baaftanii beeytan waan wayyaaneen isarra baafte mee arra silaa nama sadaqaa kadhannuuf hime. Sigale. Arra bar silaa nama xayyaaraan wallaa namu deemeeti hospitaala kanarraa kaanitti xayyaaraan deebifa. Sigale. Akka qabsootiin. Sigale. Hin jiru jechuun namuma Oromoo tanaa lafa'ee irraa milkaa'e Rabbiin agarsiifne. Fakkeessituu malee. Fakkeessituun ammoo qabsoo Oromoorra milkaa'uudhaan tokkoffaadha. Sigale. Fakkeessitoonni kun maaluma Rabbiin buusee maaluma taanee maaltu nu tuqee yeroo takka taa'eetiiniif gaafadha. Namuma qabsoota nan lafa'ee irraa milkaa'e Rabbiin agarsiifne. Soosaniifuu hayyoota keenyaa fi artii keenyaa fi
سيقالي وان كان نم لال سبني أرتين قبني سبامتي أرتي جيشون داوتي قيستي فقرت سيقالي أما خدير ولا أننا جيشو هو جيشو جر أرتي ميك خيسي سارو كوجر خربي مالي ركوسا سبست اللي همتشوك أنفتي برابلونا أنجاني مكان قد خيشني دوا مكان قد سيقالي مم أتي أبلوتو قبهي سيقا وانتوا خدتي ميترك شهرتي نانجان جيت تايم بشان دوغي بشان تليلا دوغي تخن غراني سا كلها خلاق أنا نياتين ديما أبوك اللي إنساس إن ديما مالتا يو نمني الرابي خوخن إيشتي سوتتي ما تبرلاق أنا نيان نيجي من لاق أنا فاقي إيسي نياتي سايج سيقالي مما واجر آدا في تروزيمي جاني جاراني كباني واجر آدا في تروزيمي همبر دم أرتي خنفا إلالتا مي إساني قويتوكو أرتي ولا نغرتي أرتستوتا إساني قويتوكو غرتي والدان جاري منجرينيا خنوف غرتي سيقالي شفتنو غرتي إرقمتوتا ورا سياساتي جيجو واجري مرتنو سوسانيفو أرتين نمالي وان قبون قبو جيجو ولا واجرة أتا تروزيميتي ولا واجرة ماري إيسي خاناي أي جلا أرتين كان قبو أنا فيسي أرتستوني أورومو اللي تنبيخو قبدو وري تيكو وسواسني سنين دوفو غافرك كتن كان الركفتن أمتا خيسن ilma abbaa gadaa ilma abbaa maarree kan jettanii ma ooftan kun si khadiir martuutiif hin tolle hadhiigaa caaluu hundee isaatuun baaf sigale arraqa gartee wajji rakkachuu jiru wajji cinqamuu jiru wajji iyyuu jiru sigale ummatuma isaatii kaleessa viidiyoo takka oofan برچناچه تخرين ندوي تيتو ندوكو بخان ارتستي قدير مرتوجو ورو مره بيرو جرو خان ابرك افاني خيدو يسو تري تخريني في دفتي حركت لاتين دوين ورو مخان خدويس ورو مره انغور جرو خاناتو خدويس سيسان ماي سو ummanni keenya artistoonni keessan isinii fi rabbi malee waa takka mootummaa sin qabu waa takka sin qabu sigale kawallaanatus isini kawajjirakkachuu qabus isini malee waa takka wanni isin gartee artistoota keessan dagattanii gartee alatti waan biroo eeydan takkalleen hin jirtu jechuudha saniifuu qadiir martuu xiqqaa guddaan keenya bira dhaabbachuu qabna bira dhaabbachuu خدير برد أبجوني برد أبجو إتان سودا ورا غوفن دمي مكا غرتي نمن بيكم نيتين بنامي ميرا بيف جاك عن فداتي كل تاتو بكو متكت تابو في خورين تكوبو يتي نجرتي خوري سنرتي كرشي تكيو قباتيس قلتي ميديا دان هردو في نمني كنمتي جالل خديري فيس غوفن دمي هند خيسا وان بوسنا غوفن دمي تن ادبا فدا اينيو بني مكا اينيو تيم بنمت اينيو هيما كم قب سيغلي جاءتي غوفن دمي تناس ادبا فدا بلينغي وري غوفن دمي بنتم ني مكا خنان دلدلو بربادني ميبي خجالل خديري غرتي ني غرغارجي بنو جراچو ملچيسا غارو غرتي وني اوفو مريق عبدنا جويتو جن والمري هدا خوري جرا خوري سن تتغدمتي سن غرتي حبنتو والانسي خدير غرتي اتفوفو قبايج هنگ ان نورمال تي قدير مچا اشيت درو بينو سن ديبوتي والانسي سا انا في سر يرايج اما جادتان الراباس مار جن خدير باين دينكسي بدر رغرو
Qadir martuu baay'een dinqisiifadhe maaliif nama addunyaarran kaayyatin ta'uu naa gale Qadir akkamiji silaarra nama garii taate hangana sagalee harkate waa'ee yaadataa tanallee dhooyiseeti akka maallayni walii qabamuuf maallaa guuraa jechuudha ayyaadataan narraa kafalee laal hanga inni uummata isaatii dhimmamu akka isin rakkattan akka naafi ati rakkannullee hin barbaadu jechuudha ammallee kan kalloorra ciisu jiru naasisii fi yaadda'u jira jechuudha sigale saniifuu nama kanaa kana gartee yeroo takka takka harkatta namni si attaallalee nyaatarra guddaan inni si attaallalee nyaachuun barbaadu ammaas irruma kuttee lafa dha'e malee sigale irruma kutteeti lafa dha'e malee wanni inni gartee fakkeessuudhaaf wanna ta'e hin jiru ummanni kun gartee yoo carraan akkanaa dhufeef namni gariin haash hudduu albaatee harkatte sigale lafumaa'uun ka'uun siin jedhu yoo fayyelle inni garuu kan dhukkubsatee hospitaala jiru lakkiin irraa baasanii hin rakkatinaa jaazi gale nama akkanaa maal goota siitu ifiin beekee sigale siitu ifiin beekee isaa ichitti waa godhaa jechuudha hottu boota nama qaa oromootiis sii goone gugu laffaate hottu susaniifu hafuura fudhachuu qaba makadiiri hafuura fudhachuu qaba namni yoo hafuuran fudhanne sammuun yoo boqonnaan qabaanne sigale wanni ati godhuu dandeessu sammuun si dhooti wanni kompiitara si waan garree mataan kun oggii hedduu yaaddee yoo adda dhaabuu baatte ni dhukkaa bar abalu mataa xash ta'e oggii jaan xash jechuun bar ni dhukkee jechuudha maaliif yaadeeti waan inni yaadu kana kuun hin arku isumaa isaa yaadu kana koflaawu taa'e jireenya isaatiif yaaboo dhiiroo jireenya jenereeshina isaatiif yaadee mataan xashja awwa gurwaan xash ta'ee barjanii itti koflan kan inni isaa yaadu keessa maraate so saniifu an wanni isiniin ju wanni isin karadhu ummanni oromoo mee wal dhageeffadha waan Kadiir kana irratti tokko inni tokkummaa malallabuu ture isinii tokkummaa masaniin isa kana gargaara laal namoota hedduutu jira afaan oromollee beeku beekadha afaan oromollee beeku even warrummaan wanti kunu nu dhaadata sigale hospitaala xixiqqaa zoon hin taane hospitaala ministeeronni itti wallaanamu qaba hospitaala jale kana خافينينا تيجي هوسبيتال صدرك قبابي خي بيجو متنتو بيجو مجود تتنتو أما خنينا سليك إمسيف نيجري بيجي تنت خنينا قالي برنوتا خيلالني من دا أتي أركض تلالني دلقا أتي دلي تلالني خنينا كنا والمدا تسراف نقولوا عدو غني ديسي يعني خنينا ستين كنا نيجري زيله yoo ati nama jabaa nama biyya barbaachisu taate haga dhumatti sillafani haga dhumatti moo yatara saw taate barandumarraa qabanii yoo si fidan dhukkuba khilaalanii dawaan ni jira garuu dawaan very expensive qaaliidha amma khiniina kana kennee bu'aa maal qabuun adeemu dhiisaa yaniitti kennan si gale so hospitaalli biyya tana yoo namni si eegu jiraachuu baate hospitaala addaati si gale bakka ministeeronni bakka hospitaala special doktoronni warri akkas silaalee rakkoote beekuu jira kanumatti ijaan silaalee osoo waa takka sirran dhaabe so hospitaala akkasii wallaanamu qaba jechuudha hospitaala xixiqqaa Ingiliz keessaa kana osoo hin taane hospitaala gartee ministeeronichi dhaqan pirezidaantonichi dhaqanii itti wallaanaman Ingilizii fi Jarman jechuun beeki biyya hospitaalaan tokkoffaati rabbiin numa jabaa harkaa nama fuudha malee biyya gartee Ameerikaatti aantee biyyoota jajjaboodha jechuudha biyya kasii keessatti sigalee hospitaalan taane haganda keessaa kilinika ciibsuu caala Oromoon itti laffa'ee hospitaala guddaa hospitaalli inni ciisu sunillee hospitaala sadarkaa isaa eeggate ta'uu qaba sigale hospitaala sadarkaa isaa eeggate ta'uu qaba hospitaalli yoo sadarkaa isaa eegganne gartee doktoroonni wal dhabanii jechuudha wal dhaban Ameerikaa ta'eefis
Sigalee hospitaalli tokko miti. Ammoo bakka Tiraampi dhaquu fi bakki Sheekka Abbutaa dhaqu wal adda sigalee. So amma bakki artistii kana geessuu qabnu bakka Tiraampi faan dhaqan gartee bakka ministeeronni biyyaa dhaqan. Ichi geessinee maallaqa manii maallaqa qabaannaan amma Sheekka Abbutaatiin dhaqaa jechuun humnumatiyyaan nan geessine malee namni taa'ii siin jiru ilaalanii siin jee barnoota kee galii ati galchitu ilaalaniiti. Inni kun too much sigalee jama. Inni yoo du'eerra jira inni kun hafee janiiti seef godhanii si geggeessan jirre. Suusaniifu yoo nammoo qabaatte irran kaanne maallaqa keeti si wallaanan isaan. Haga dhumas si wallaanan. Saniifu hospitaala sadarkaa isaa eeggatee kasaba kana madaalu ta'uu qaba jechuudha. Guddina kee madaalu. Hospitaala guddaa guddina kee madaalu ta'uu qaba jechuudha. Asii kiliinika ganda keessaa ciibsiteetuma hospitaala jireettee iyyuun bu'aan qabu. San namni asii makiinaa ofuurraa kafala waan guddaa miti. Sabni kun hospitaalota gurguddaa filatamaa biyya sanii ni jira. Google gootee ilaaluu dandeessa. Hospitaala inni ciisummaa Google godhee yaanna hospitaala kanaatii jechuu si himuu danda'a. Sadarkaa isaa kan eeggate moo standardiin isaa akkamii jechuu adda baasuu hin danda'a. Saniifuu hospitaala yoo hospitaala miidiyeemii kanatti jiddugalaa kanatti wanna gootanis hospitaala guddaa san keessa. Sigalee. Hospitaala guddaa hospitaala isa madaalu keessa. Saniifuu Oromoon jabaattee bira dhaabbachuu wajjin dhaabbachuun dirqamaan isiniin jaa Khadiir ilma keessanii wallaannadhaadha. Yoo gartee isa wallaanuu baattan namni fi isinii kennu xiqqaachaa dhufaa jechuudha. Amma harkitanii lakkuma isin naman gargaarre lakkuma isin hiriira baatanii sagalee namaan taaneen hayyoonni hundi yoo ni dhame kuma Jawaar Mohammad sanii namni mana jajjaamee jee namni hundi sosodaachaa jira jechuudha. Hawaasa jabaa namarra duu kanama dura duu ta'uu qabdanii jechuudha. Sigalee qabsaa'ota uumuudhaaf gatii kafaluun dirqama isiniin jaashee qabu. Nagaan jiraadha. Tarma sheeroo olii godha.